Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 24ffaa irra geggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtee dabarseera. Bara haaraa 2016tti milkaa'inaalee bara 2015 argaman lafa qabsiisuudhaan qormaatilee mudatan furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Afrikaa kibbaa keessatti balaa ibiddaa dhaqqabeen lubbuun namootaa 60 darbuun dhagahame. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii waliif irraati istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurra oduuwwan galgala kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu faanaa Anabboo Maqaasooti oduu jalqabaatti dabaraa dhufaana ta'a. Guyyaan sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa 18ffaan mata duree hedduminaa fi walqixxummaan tokkummaa biyyaaf jedhuun ni kabajamaa jedhame. Qoreen qindeessituu guyyaa sabaa fi sablammootaa fi uummattoota yaa'ii har'aa geggeesseen ka'umsa karoora kabaja guyyichaa irratti mari'atee jira. Maricha kan hoogganan affiyaayiin mana marii federeeshinii obbo Agany Tashaagir ayyaanichi walitti hidhamiinsa tokkummaa biyyaalessaa uummata jabeessuu hubannoo heeraa fi sirna federaalaa karaa ummaatiin ga'ee olaanaa baas jedheeti jira. Ayyaanicha qindeessummaa mana marii federeeshinii fi qopheessummaa naannoo Somaaleetiin mata duree hedduminaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaaf jedhuun si'oominaan akka kabajamus ibsaniiti jiru. Ayyaanicha irratti haqaa fi walqixxummaa walabummaa fi ijaarsa dimookiraasii mariiwwan bu'uuraa ta'an kaa'uun akka irratti mari'atamus eeraniiti jiru. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 24ffaa guyyaa har'aa geggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtee dabarseeti jira. Daraartuu Garbaa bal'inasaa qindeessiteerti. Manni maree ministeerotaa murtoowwan garaagaraa dabarse. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 24ffaa har'a geggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Manni marichaa walgahii har'a geggeesse kanaan waliigaltee liqaa mootummaa Xaaliyaanii waliin mallatteeffame irratti mari'ateera. Waliigalteen liqaa kunis karoora misooma mootummaa deeggaruuf liqaa Euro miliyoona 56 keessaa Euro miliyoona 10 fuuncaa sona bunaa fooyyessuuf Euro miliyoona 22 carraa hojii naannawaa baadiyyaatti uumuun damee industirii qonnaa tumsuuf Euro miliyoona 24 ammoo misooma waaraa fi bulchiinsa qabeenyaa bishaanii naannawaa Awaashii fi wabii Shabaleef kan oolfamu ta'uun ibsameera. Waliigaltee kanneen raggaasisuuf mana maree bakka bu'oota uummataaf akka qajeelfamu sagalee guutuun murteesseera. Kana malees waliigaltee liqaa lama waldaa misooma addunyaa waliin mallatteeffame irratti mari'ateera. Waliigalteen liqaa kunis naannawaa baadiyyaatti lammiilee galii gadaanaa argataniif waliin gahinsa dhiyeessii humna elektirikaa fooyyessuuf kan oolu doolaara miliyoona 250 fi tajaajilli seektara misoomaa humna namaa akka ciman deeggaruuf doolaara miliyoona 50 kan argamsiisuudha jedhameera. Manni marichaas erga irratti mari'atiin booda akka raggaasifamuuf mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelchira. Manni marichaa ajandaalee hariiroo alaa fooyyessuuf ba'e irratti mari'ateera. Waliigaltee tumsa teeknikaa waraana mootummaa Raashiyaa waliin mallattaa irrattis mari'ateera. Waliigaltichi michummaa biyyoota lamaanii cimsuuf fedhii biyyoota lamaanii irra deebiin kan mirkaneessan ta'uu marichaan ka'eera. Adeemsa tumsa teeknikaa waraana biyyoota lamaaniif eegumsa qabeenya kalaqa sammuu irratti hubannoo fi tumsa fooyya'aa ta'e mirkaneessuuf akkasumas adeemsa tumsa keessatti sarbama mirga qabeenya kalaqa sammuu mudachuu malu waliin ittisuuf waliigaltichi fayyadamummaa walirratti bu'uura taasisuun kan mallattaa'e ta'uu isaan mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Dabalataan manni marichaa waliigaltee hundeeffama eejensii qorichaalee Afrikaa irratti kan mari'ate yoo ta'u biyyoonni miseensota qulqullina qorichaalee eegsisuuf to'annoo oomishaalee qorichaa tumsuu dandeettii raawwachiisummaa qaamolee to'attootaa guddisuu qorichoota aadaa sirna tajaajila fayyaa ammayyaan walitti hidhuu daddabarsa qorichoota biyyoota miseensota gidduutti taasifamuuf sirna to'annoo qindaa'aa diriirsuun hojiilee eejensichaan geggeeffaman ta'uun eeramira. Haaluma kanaan sagalee guutuu murteessuun akka raggaasifamuuf mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelcheera. Gama biraatiin damee bobbii hojiin wal qabatee waliigaltee mootummaa Libaanos waliin taasifame irratti kan mari'ate yoo ta'u waliigaltichi mirga lammiilee eegsisuu fi hariiroo dippiloomaasummaa cimsuuf akka tumsu itti amanamuun ibsameera.
Mirga lammiilee Itoophiyaa biyyattii deemuun hojjetan eegsisuuf kan dandeessisu wayita sarbamni mirgaa jiraatuttis seera biyyattiin akka ilaalamu mootummaan Itoophiyaas deeggarsa seeraa akka taasisu kan tumsu waan ta'eef akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummataaf qajeelcheera. Dabalataan manni marichaa waliigaltee viizaa namoota paaspoortii dippiloomaasii qabanii hambisuu mootummaa Kooriyaa Kibbaa fi Hindii waliin taasifame irratti mari'ateera. Dippiloomaatota paaspoortii qabaniif viizaa hambisuun aangaa'onni olaanoon sochiin hojii lammiileef taasisan saffisaa akka qabaatu waan taasisuuf faayidaa olaanaa qabaachuu itti amanamuu mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas waliigaltee dhiyaate irratti erga mari'atee booda galteewwan dabalataa itti dabalamuun akka mirkanaa'uuf sagalee guutuun mana maree bakka bu'oota uummataaf qajeelcheera. Dabalataan manni marichaa waliigaltee daldalaa mootummaa Paakistaan waliin mallatteeffame irratti mari'ateera. Waliigaltichis damee siyaasaa fi dinagdee, daldalaa fi investimentii akkasuma dippiloomaasummaan hariiroo gaarii qaban cimsuu akkasuma waltajjiiwwan idil addunyaa irratti ejjennoowwan waloo tarkaanfachiisuuf walta'iinsa jiru kan cimsu ta'uun eerameera. Haaluma kanaan manni marichaa bal'inaan erga irratti mari'ateen booda akka raggaasifamuuf mana maree bakka bu'oota uummataaf qajeelcheera. Profeesar Biraanuu Naggaa Chaansilarii Yuunivarsiitii Finfinnee ta'uudhaan muudaman. Muummeen ministeeraa Ifedirii Dr. Abiy Ahimad ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa Chaansilarii Yuunivarsiitii Finfinnee taasisuun muudaniiti jiru. Dr. Abiy Yuunivarsiitii Finfinneetti ofiin of bulchuun akka ta'u labsii raggamii hordofuudhaan Profeesar Biraanuu muudama kanaa kan isaan laataniif. Muudama Chaansilarichaa dabalatee hooggantootni boordii haaraa kan muudaman yogguu ta'u, Pireezidaantii fi ittaanaan pireezidaantii yuunivarsiitichaa yeroo dhiyootti kan muudamu ta'uu ragaan ministeera barnootaa irraati argamee ni mul'isa. Bara haaraa bara 2016tti milkaa'inaalee bara 2015tti argaman lafa qabsiisuudhaan qormaatilee mudatan furuudhaaf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaadhaa beeksiseeti jira. Girmaa Guddisaa bal'inasaa qindeesseera. Haala yeroo fi sadarkaan biyya Itoophiyaan jirtu irratti tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa miidiyaalee biyya keessaatiif guyyaa irratti ibsa laatanii jiru. Miidiyaaleef ibsa kan laatan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessaa yoo ta'an ibsa isaanii keessatti uummanni Itoophiyaa baga jala bultii bara haaraaf 2016 nagaan geessan jechuun ibsa isaanii kan eegalan yoo ta'an bara goolabamaa jiru kana keessatti taateewwan milkii fi taateewwan qormaata biyyattiin keessummeessuu ishee himaniitii jiru. Jalqaba irratti uummanni Itoophiyaa marti baga jala bultii bara haaraa nagaan geessan jechuun barbaada. Bara goolabamaa jiru kana keessatti yookiin bara 2015 keessatti akka biyyaatti taateewwan gurguddoo keessummeessinee dabarreerra. Kanaaf bara kana taateewwan gurguddoo akka biyyaatti seenaa biyya kanaa jijjiiruu danda'an akka milkiitti kan lakkoofnu fi akkasumas immoo qormaatilee garaagaraa keessummeessinee kan dabarsine ta'uun hin beekama. Milkiiwwan bara 2015 keessatti oomishni qamadii isa jalqabaa ta'uu obbo Kabbadaan kan dubbatan. Seenaa keenya keessatti yeroo jalqabaatiif qamadii oomishinee fedhii biyya keessaa guutuu bira dabarree biyya alaatti erguu dandeenyerra. Kun milkii bara kanaa isa guddaa taasifamee fudhatamuu ni danda'a jechuudha. Waraanni kaaba biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture lubbuu namoota hedduu kan galaafatee ta'uus rakkoo uumame kana karaa nagaatiin furmaatatti kennuun kan itti milkoofnedha jechuunis himaniitii jiru. Gama biraatiin bara kana akka galma guddaatti kan laalamu keessaa inni tokko waraanni kaaba biyyaa kana keessatti gaggeeffamaa ture waraanni hamaa lubbuu namootaa hedduu gaaga'ee fi qabeenya biyyaa miidhe karaa nagaatiin xumura argachuunsaa milkaa'ina bara kana mul'atan keessaa yookiin akka biyyaatti itti milkoofne keessaa isa guddaadha. Kanaaf waraana biyya kanaa keessatti gaggeeffamaa ture almost waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture karaa nagaadhaan xumuratti gochuu jechuun biyya kanas diigamuu fi rakkoo kana caalaa hammaataa irraa baraaruu keessatti iddoo guddaa waan qabuuf milkii bara kanaasa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Dabalataanis milkiin inni guddaan bara 2015 keessaa Itoophiyaan dhaabbata guddaa BRICS jedhamu makamuu isheeti jechuunis himaniitii jiru. Milkii bara kanaa isa guddaadha jedhamee kan fudhatamu keessaa Itoophiyaan miseensa
garee BRICS jedhamu kan uummata parsantii 40 of keessatti qabatu miseensa kana ta'uun hojii gama dippiloomaasiitiin hojjetameetti milkoomni keessaa isa guddaadha. Inni kun milkiiwwan baroota dheeraadhaan asitti dhufan Itoophiyaan waggoottan kurnan hedduu keessatti dhaabbilee akkanaa yookiin immoo garee akkanaatti makamtee hin beektu. League of Nations, United Nations, IGAD, Africa Union keessatti kan ta'e asitti garee guddaa akkanaa keessatti makamtee hin beektu. Inni kun milkii guddaadha jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin milkii argameedha. Gama qormaataa fi rakkootiin ammoo qaala'insi jireenyaa isa jalqabaa yoo ta'u bara 2016 keessatti furmaata ni argata jechuun himanii jiru. Qormaatileen gurguddoon biyya kana mudatanii hin beekne mudataniiru. Isaan keessaa muraasa isaanii kaasuudhaaf tokko qaala'insa jireenyaati. Qaala'insi jireenyaa ka'umsi fi sababni isaa akkuma addunyaatti kan jiru ta'uyyuu akka biyya keenyatti sababoonni adda addaa dhabamuu nageenyatiin wal qabatee dhimmoota birootiin wal qabatanii qaala'insi jireenyaa rakkoo guddaa uummata keenyatti ta'ee tureera. Kanaaf bara haaraa keessatti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko qaala'insa jireenyaa kan hir'isanii jiruu fi jireenya uummata keenyaa, uummata biyya keenyaa fooyyessaa deemuun xiyyeeffannoo mootummaa isa guddaadha kan ta'u. Rakkoon guddaan biyya kana mudachaa kan jiru rakkoo humnoonni finxaaleeyyii ajjeechaa fi haleellaa uummata irratti geessaa kan jiran yoo ta'u bara 2016 keessatti ammoo hirmaannaa uummataa fi deeggarsa mootummaatiin tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessaan addeessanii jiru. Rakkoon guddaan biyya kana mudachaa turee fi mudachaa jiru bara kana keessattuu rakkoo finxaaleeyyiiti gaamboo ra'uutiin wal qabatee uummatni keenya hedduun jireenyi isaa kan itti gaaga'ame lubbuun namoota fayyaaleeyyii hedduun kan itti darbe waan ta'eef kunis akka qormaata guddaa tokkotti kan laalamuudha. Finxaaleeyyiin biyya kana keessatti yaadni isaanii fudhatama dhabuurraan kan ka'e karaa nagaadhaan dorgomanii karaa dorgommii siyaasatiin dorgomanii yaada isaanii uummataaf dhiyeessanii injifachuu waan dadhabaniif gamaa gamasitti finxaaleeyyiin qawwee kaasuudhaan lubbuu lammiilee balleessatti kan jiranii. Inni kun bara dhufu deeggarsa uummataa dabalatee deeggarsa qaama nageenya fi akkasumas immoo marii biyyaalessaa fuulduratti taasifamuun rakkoon kun furamaa keessattuu qaamoleen rakkoo uummataa fakkeessanii gaaffii uummataa fakkeessanii dhimma tokko tokko kaasuudhaan qawwee kaasanii bosona keessa naanna'aa jiran rakkoon kun furmaata akka yeroo dhumaatti furmaata akka argatuuf hojiin gama nageenyatiin taasifamu akkuma jirutti ta'ee marii hunda galeessaa bara dhufu jalqabu keessattis rakkoon kun hir'achaa deema jedhameet abdatamaa xiyyeeffannoo guddaadhaan bara haaraa keessatti wantoota hojjetaman keessaa ta'a jechuudha. Abbootii sochii hundeeffamaa Sinoodosii Oromiyaa keessa jiran 7 mana jireenyaa isaanii keessaa fudhatamanii hidhamuun gabaafame. Gabaasa Addis Istaandardiitiif Asaantii Muhammad akkattaa nutti qindeessite. Abbootiin mana amantaa Ortodoksii keessatti hundeeffama Sinoodosii Oromiyaa keessa hirmaachaa jiran 7 fi dargaggoota isaan gargaaraa turan wajjin kaleessa hagayya 30 bara 2023 halkan sa'aatii 2tti mana jireenya isaanii magaalaa Bishooftuutti argamurraa fudhatamanii hidhaman. Dubbii himaa Sinoodosii Oromiyaa kan ta'e barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasaa madda oduu Addis Istaandarditti akka himetti abbootiin kunneen kaleessa galgala mana jireenya isaaniirraa poolisootaan fudhatamuun kutaa magaalaa Dhibaayyuu waajjira poolisii aanaa Dhagaaboraatti hidhamanii kan argaman ta'uu fi dargaggoonni isaan gargaaraa turan ammoo waajjira poolisii toora sarkilii jedhamutti hidhamanii kan argaman ta'uu himee jira. Isaan qunnamuuf yaallee nuuf milkaa'uu hin dandeenye irra deebiin akka abukaatootti isaan qunnamuuf yaallus nuuf hin milkoofne nu dhorkaniiru. Sababa ittiin seera jala oolfamanis yeroo gaafannu deebii nuuf hin kennine garuu qaamonni dhimmi ilaallatu marii gaggeessaa jiru yeroo dhiyoo keessatti ni gadhiisu jennee eegnas jedhaniiru. Ajjeechaa daa'imaa waggaa 11 bulchiinsa naannoo Somaaleetti gara jabinaan fannifamtee ajjeefamtee irratti poolisiin naannichaa qorachaa jiraachuu ibsee jira. Ammas Asaantii Muhammad dabalata qabdi. Magaalaa Jijjigaa bakka aanaa 13 jedhamuun beekamutti mucayyoon ganna 11 Faaxumaa Ugaas erga gareedhaan gudeedamtee booda funyeedhaan hudhamtee ajjeefamte. Mucayyoon kun erga funyoodhaan hudhamuun ajjeefamte qorannoof reeffishee gara hospitaala Kaarraamaarraatti geeffamee jira. Bu'aan qorannoo garuu osoo fannifamtee hin ajjeefamin dura dirqeen gudeedamuu ishee ni agarsiisa. Poolisiin naannoo Somaalee yakka ajjeechaa fi gudeeddii kanaan shakkee namoota to'ate 4 irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu fuula Feesbuukii isaarratti gabaasee jira. Mucayyoon
mucayyoon kun mana jireenya ishee keessatti gudeedamuu kan himan abbaan ishee iyya dhagaanii irriba keessaa akka ka'an himanii jiru. Abbaan Faaximaa akka jedhanitti yeroo sana kutaa ciisichaa koo keessa ciiseen ture. Mana keessa ana malee namni guddaan gara biraa hin turre. Mucayyoo koo bira deemee yoon ilaalu hafuura baafataa hin jirtu. Laphee isheerra gadi qabuun akka hafuura baafattuuf yaaleen jira. Morma isheerra yeroo ilaalus funyoon morma isheetti xaxamee hudhamtee jirti. Funyicha irraa kuteen gara mana yaalaatti geesse jedhan. Ogeessonni fayyaa garuu lubbuun ishee darbuu mirkaneessuu dubbatan. Abbaan mucayyoo kanaa akka himanitti intala isaanii kan gudeedee ajjeese hojjettoota isaaniiti. Hojjettoonni suuqii suphaa moobaayilii isaanii keessatti mindeeffamuun hojjetan 4 shakkamuun to'annoo jala oolfamanii jiru. Hojjetaan tokko garuu badeera jedhan. Koomishiniin poolisii naannoo Somaalee namoonni 4 gareedhaan erga gudeeddii raawwatanii booda ajjechaa raawwachuun kan shakkaman to'annoo seeraa jalatti akka argaman beeksisee jira. Koomishinichi maatii intala tanaatiif haqa akka argamsiisus dubbatan. Naannoo Somaaleetti koomishinarri koomishinii poolisii naannichaa Meejor Jeneraal Abdii Alii Siyaad namoonni gochaa kana raawwatan seerri akka isaan irratti hojiirra oolfamu himuun maatii kanaaf haqni akka argamu himan. Ajjechaa kana hordofuunis wiixata darbee magaalaa Jijjigaa keessatti dheekkamsi olaanaan mudatee ture. Namoonni ajjechicha raawwatanis namoota saba gara biraarraa ta'anidha jedhamuusaas hordofee hokkarri ka'ee akka ture himamee jira. Ollaa fi maatiin shamarree ajjeefamtee tanaa bakka keessa jiranitti jiraattotaa fi poolisii gidduutti waldhabdeen uumamuunis ibsamee jira. Poolisiin namoota dheekkamaa turan bittiimsuuf jecha gaazii imimaanessaa fayyadamuusaas dhagahamee jira. Mormii giddugala Jijjigaatti uumameen konkolaataawwan hedduurra miidhaan qaqqabuun kan ibsame yoo ta'u gudeeddii fi ajjechaa ola deemtuu tanarratti raawwatameen walqabate hokkaraa fi jeequmsa uumameen namoonni 50 ta'an to'annoo jala oolfamuu isaanii odeeffannoon BBC Somaaliirraa argame ni mul'isa. Oduuwwan maddeen biyya alaatti arganitti dabarra. Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti balaa ibiddaa gamoo tokko irratti mudateen lubbuun namoota 60 darbuun gabaafame. Beenyaa Shiramuu bal'inaa qaba. Balaa ibiddaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 63 du'uu fi namoonni 43 ol ta'an madaa'uu qondaaltonni mootummaa biyyattii himan. Namoota dabalataa 40 ta'an irras miidhaan qaamaa ga'eeras jedhan. Balaan ibiddaa kun gamoo mana jireenyaa giddugala magaalaa Johannesburgitti argamu keessatti kan qabatedha. Ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e hin baramne jedhan qondaaltonni mootummaa biyyichaa. Dubbii himaan tajaajila yeroo balaa Roobertii Molaa hojjettoonni balaa ibiddaa jiraattota garii baraaruu himan. Ibiddi kun gamoo kana barbadeessuun namoonni gamoo sana keessa jiranii fi miidhaman ammayyuu barbaadamaa jiraachuus himan. Rooberti Moldiisiin kan kanaan dura Tiwiitara jedhamuun beekamu irratti akka maxxansanitti konkolaataan ibidda dhaamsuu fi ambulaansiin ni mul'atu. Foddaan gubatanis ni mul'atu. Reeffi namoota du'anii uffataan maramee gamoo gubate sana cina nam'ee mul'ata. Gamoon kun giddugala biizinesii jedhamuun Johannesburg keessatti kan argamu keessatti argama. Gamoon kun qubannaa alidileef ooluu qondaalli kun himaniiru. Namoonni balaa ibiddaa kanaan dhuman hedduun isaanii godaantota biyya biraa irraa magaalicha galan akka ta'e himaniiru jechuun kan gabaase BBC fi TRT Worldidha. Ministeerri daldalaa United States China daawwachuun dhagahame. Ministeerri daldalaa United States hariiroo daldalaa China fi biyyi isaanii gidduu jiru cimsuu irratti daawwannaa fuulleffate geggeessaa jiraachuun gabaafameera. Biyyoota addunyaa irra jiran dinagdee isaanii cimaa ta'e lamaan gidduutti hariiroon daldalaa jiru cimaa. Biyyoota addunyaa irra jiraniin dinagdeen isaanii cimaa ta'e lamaan gidduu hariiroon daldalaa jiru cimuu qabaas jedhameeti jira. Jiini Roohumaandi imala guyyoota 4 gara Chaayinaatti taasisan kanaan xumuran yogguu ta'u kunis qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden hariiroo daldalaa biyyoota addunyaa irraa dinagdee isaanii guddaa ta'e lamaan gidduu jiru tasgabbeessuudhaaf taasisan keessaa isa jalqabaati jedhameeti jira. Roohumaandi haasaa dhageessisan keessatti marii kallattiin aangootii Chaayinaa waliin taasifamee jiru irratti abdiin guddaan qabaachuun ibsuun garuu dhimma Beijing waliin jiru martuu halkan tokkoon furmaata argatan jiranii akka hin abdanne ifaa jechuudhaan dubbachuudhaan Reuters kan gabaase. United States fi Chaayinaan waggaatti jijjiirama daldalaa doolaara biiliyoona 700 ol kan geggeessan yogguu ta'u waggoota dhiyoo as muudamni gidduu isaanii dabalaa waan adeemee fi kaampaaniiwwan Ameerikaa Chaayinaa keessa jiran hojjechuun daran rakkisaa akka ta'es maddeen oduu ni addeessu. Biyyoonni lameen baatilee dhiyoo uggurriiwwan adda addaa kaa'uu isaaniis kan yaadatamudha.
Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan galgala kanaaf televezyiinii Walifirraati magaalaa Finfinneetti istiidiyoo argamurraati isin biraan geenne kana fakkaata. Qophiileen keenya qabannee yeroo dhiyootti isin biraan geenna hammasittuu qophiilee keenya karaa miidiyaalee hawaasaatiin isin biraan gaan hordofaa nu faana taasisin jenna yeroo gaarii qabaadhaa halkan gaarii.